gaarii bareedaa rabbi sirraa jaalatu Aye garatoma ulfadha. amiin amiin Ani shakkii qabshiin na hoggartee jirti. Kanaaf dhiifama wallaahi. Ani maaki dhiifama waan guddallee dubbachuun heduu jalqaba irratti ulfaadha galatoma. Ani tokkoffaa irratti ijoollee mataa hin tana rabbi sodaadhaa, saba keessanillee sodaadhaa, amantii keessanillee sodaadhaa. Namni as taa'u kun hundi isin kajeelaa jira. Rabbiin kajeeltuu hin hongisinaa jedhe. Isinillee rabbi darajaa tana isinii kenne. Rabbiin isin qabne mucayyoo gannuu dhiisaadhaan jalqaba irratti. Namni kun hundi as taa'ee har'i guyyaa lammaffaadha. Qalbiin namaa isinitti cabte, qalbiin sheekaa isinitti cabte. Isin nama ganaa fuudhu hedu. Isin nama ganaa hiree baay'ee eeggatu. Qalbii namaan cabsina. Lammaffaa irratti akka Oromootiitti ofitti saalfadhani. Maaliif yoo jettanii namni hagana baay'atu kun taa'ee furmaata tokko soon kennine kuunillee ima haasa'ee, kuunillee ima haasa'ee, anillee hin haasa'aa, Waarifillee hin haasoftii, Mubaarakillee hin haasa'aa, haasaatuma yoo oolle daran namni maan nun jedha. Namni afaan keenya beeku baay'ee jira. Saba baay'eetu afaan keenya beeka wallaahi. Kanaaf yoo ijoolleen diddee kadhaa sheekaa diddee kadhaa nama kana hundaa diddee nu malee homuun jiru jettee ol kutte waan lama murteessa. Jabinnaa fi ciminna qabaannaniin gara seerallee haa ta'u, gara jaarsummaattillee haa ta'u, gara baaftanii mucayyoo baasa. Hin dandeettanii nama hagana baay'atu irratti mana kanatti illee haa ta'u, mana birootitti ijoollee ol galchitanii nama arrabsiisinaa mucattii ruuhin isii rabbi harka jirti. Yoo rabbiin hin duuta jedheen hin duuti. Yoo rabbiin hin baata jedheen hin turti malee hin baati. Kalaas waa'ee isii dhiisati haga asumaa wal fixxanii namni kun kaan arrabsee kun diqqaan arrabsee diqqaan guddaa arrabsu. Dhiisati mucattillee riskii fi hafunaannattu Mubaarakillee waan fi hojjetatu waan fi hojjetatu birrii mucattii miskiina kaleessa mana madaamaa dalaydu. Aangoo irra keettanii irraa fuutan namni azuru kun hundi anillee birrii 50 kennaa kunis 10 kennii takka takkallee kennaa mucattii miskiina sanii 5,000 isii deebisaa fi tana rabbitti kennaa dhiisa. Kanaan alatti akka daa'ima Ani immoo asirratti hin xumuradhaa qo'a. Gexadhoo gara laafuu asirratti yaada Hin xumuradhaan dhiisa. Kanaan booda akka daa'ima namni 30,000 fi 32,3 as taa'ee dhimma tokko fixuu dhabuun kana caalaa salphinni kana caalaa diqqeenni hin jiru. Sheyni keessanillee as keessatti hin diqqaatiin duraanuu wal xiqqeessine, duraanuu wal cabsine, duraanuu wal tuffanne deebiftanii Oromoo miliyoona garaatiin yaatee 30,000 akka tola rabsaa waltee nu didaa bakka. Idabbiraal. Wallaahi idabbiraal. Hingaa. Kanaaf ankee yaadni kanuma aangolee ilaalachuuf miti garuu muzee fi Usmeen jechu rabbi sodaadha. Wallaahi as keessaa namni tokko namni rabbiin isa jaalatu hin dhabamu. Qalbii isinitti cabaa. Isin femmasun leefaa ta'u beekaan irratti immoo piraankii godhachuun leefa kana haa ta'u qalbii namaa dhaabdanii an akka obboleessa tokko ta'an waan feetan godhaan arrabsa akka feetan ta'a ani isin dhaga'u wallaahi rabbi isinitti rifataa waan kana dhiisa nama baay'ee nama dunia argine nagaan naa turaan fixeera. Jara keenya qoyoo Ustaad Muhammad Bayaan asii waan garaa garaa foon jedhe ammaarratti Usmeenii fi Muzeenii ilaawaa tokko isinii dhaamaa ajjala jirtu akkaawuntii biraatiin illee ta'u. Baabaa Sheek Riyaad jechuun an hangafti keessan isin caalan feemasaa isin caalan followersii qabaa nama 20,000 meeqa irrattan cufee Baabaa Sheek Riyaadii fi Ustaad Hamzaan na waamaa jiru jedheen fiigee dhufe. Yoon jara kabaja dhabeeyyuu akkuma Ustaad Hamzaan jedhan ilmiidhuma jarri qabanu keessattuu Baabaa Sheek Riyaadii utuu isiniitiis akkuma kana nama kaleessa gaafa nu wal fixnu boo'ee nu kadhataa ture. Wanni isaan galchuun jiru akkuma ulamaa warra kaanii callisuu wallaalle. TikTok irra ulamaa 100 jira. Boo'anii nu kadhataa turan gaafa dubbii sanas jechuudha. Gaafa arrabaa sanas. Qalbii isinitti hin cabin. Wallaahi Baabaa Sheek Riyaad miskiina irraa dhumaati. Hagam beekutti jechuudha. Anaaf abbaa naa oolu akka abbaati jechuudha. Wallaahi al-azim abbaa koo naa taatu hin jedheeni abshira abbaan sii taanaan jedhani amma hadhaa yoon ani ilmummaa
sani gatu malee abbummaa koo gatanii hin beekan. Ilaa namni kun abbaa isinii oolu. Kanaafuu qalbii ofitti cabsuun gaarii miti. Ani numaayyuu yeroo sana akkasitti dubbatamuusaa wallaahi quban qabu. Rabbii kun na arga. Hin dhumne jedhas warra kooti wajjin hin bahe dhufaana. Wanni garaa nama nyaatu akkasitti dubbatamuusaa quban qabu miti ani. Usmee dhiifama naa godhaati amma shakkii wayii ittiin galee ka'e. Inumaayyuu isin na filattan dubbii amma deemuu jiru kana natti fiduu fi jedhu amma shakkii ga'e isin shakkii ga'e. Silan barree garuu amma naan taa'e ilaalu kan dubbii natti xaxe isin natti fakkaate. Namni kun qalbii itti cabini. Fidaati. Mucaa. Kennaati. Eebbifamaa deema. Ammas taanaan miidhamuu keessan hin barbaaduwan. Silas akkanan jedhe ammas kanuman jedhe jechuudha. Miidhamuu keessan hin barbaadu. Wallaaluma isiniin taphataa jira. Fidaa mucatti kunooti baabaa afoona lillaa jedha. Namni kun nama guddaadha. Nama miskiina biran darbine. Nama borsaadha waan qabu guutuu wallaahi summa wallaahi harka isaa borsaa galchee duubatti hin deebine baabaa sheekaa warabbal kaabaa rabbii konnaa argachuudha. Nama ofii rakkataa kiraa manaa wallaahi rabbii dimee koo gabaabsu hadhan dubbataa jira. Baabaa sheekaa kiraa manaa isaa ergame namaa kafalee shufeeriin baajaajii isaanii argee baabaan akkamitti jiru jedhee kanan godhe hin jedhu. Kanan godhe sanan godhe hin jedhu. Baabaa sheekaa nama kiraa manaa ofii dabarsee nama biraatii kafalna. Kana caalaa wanni nu dubbannu hin jiru. Hin beekamus namni baabaa sheekiraadiin fuulleetti ilaalee beeka eenyuun akkasaan ta'an. Qalbiin cabsinaa rabbii sodaadhaa qo'eettan dawwalaayyuu. Zeettan dawwalaa kaasaa. Asirratti hanga itti dawwaltu waa dubbatu. Muhammad eegamee jarraa. Iluu kennaa fi Mee godhadhu ijoollee dubbiseeraan ijoolleen gajattu kadhataa ture maakii illee goottaa manni namaa asirra jiru maraayyuu gaafadhe wallaa hin deemnu naan jettu mana biraa ka nama nun tuqini mana sanitti nuti hin xiqqeeffamne nama nun tuqini barbaadnaa jedhan sanuma isinii barbaade gaafadhee nama nama beekuuni tokkotti jechuun kottaa mucayyoo tana gadhiisaa mucayyoon jeddutti rakkata karoo ta'aa jirti namni martuu mana banate jedduu tanatti mucayyoon ammoo cal'isaa arge jechuun waan Oromoon arguu barbaada nullee arguu barbaadna warra asirra jiru. Nuti ammoo warri gurguddaan kuni irrumaa dhiifne mucayyoo san gara akkamitti baafne mucayyoo san arginaa irratti haa hojjennu jedha. Asii achi jechuu dhiifne yookiin bakka wayii ta'ee kan namni keessa hin jirre achuma haa baatu jechuudha. Akka mana yaada kiyyaa mana maagii haa ta'uu barbaada. Fedhiin nama biraa ka biraati jechuudha. Ijoollee saniin gaafannaan asumaan barbaannu jedha manatti kabajnu arrabsanii hin deemnu jedhan wallaa gaafataanii ture kadhataanii ture jechuudha irraa gabboe. Kanaafuu waan goonu hin qabnu yoo mucayyoo naa baate jettan akkatti mucayyoo baafnu irratti haa dalanu jedhan nama guddaa taanis irra guyyaa 3-4 ta'an ol as osoo jennu jedduu tanatti sa'aatiin dhumataa jira jechuudha barbaade danqamu. Akka irra murteessaa jechuun kun yaada waan dawwaleen kee usmeedhaa dawwaleen kee gatitee fi waan inni jedhe seetti muni moodir qama gatiin qabuu fi borinnumti yookiin waraabbateeti akkana naan jennaan akkana jedha usmee jala jiraatta ani nama nulma namaa dhaggeeffadha usmee hin jedheen nama biraa dhiisii baabaa sheekiraad qalbii sitti cabuun hin ta'u adaraa fidaa jennaan mana keessatti duuti nutti labsame nu ajjeesaa hin dhufnuu jedhani yoo barbaadan baabaa na badalu yoo barbaadan ustaaz Hamzaa namni biraa habalu malee hin dhufnu jedhani ana rabbii rasuuleedhaati keessaa na baasaati dhimmicha jedhe gargaarsicha dhaqee xumuradha keessa sin galu mana koo sin fidu yoo dhuftanii mana koo tarkitan tarkaanfii fudhaa hin galchu mana koo fidee ijoollee. Meeshaa tokko makii carraa. Garuu lubbuu mucattii dhaggeeffadha. Baabaa Sheek Riyaad manaa badan hin jedhan immoo dhiifa manaa godhaatti cabseen dubbadhaan maakiinis obboleettii keenya quxisuu baabaati manni baabaa mana maakiiti baabaa Sheek Riyaad isin lubbuu hambisuu keessatti qooda olaanaa taphachuu qabdu abbaa koo dhiifa manaa godhaa isin ajajuu miti kabaja keessaniif mana cufee dhufe baabaa mana banaati mucayyoo intala keessanii fuudhaati maakiinis intala keessanii waamaati hunda keenya waamaati mucattiin malkaa fuudhaati sana booddee waan barbaanni barbaade haa dhufuun jedhan immoo akka yaada koote jechuudha dhuguma yaada finnaa yoo ta'e baabaa Sheek Riyaad nu caala lubbuu hambisuu keessatti qooda guddaa qabdu maqaan keessanis haasa'amuun barbaannu isin nama guddaa abbaa keenya isin banaa ijoolleen kun adiddu yoo du'a ta'e irratti labsina amma jarri xiiqii makiidhaan qabanii makii waa tokko hin goone nu dubbate waan dubbatame makii ofii nu kuffatti afurratti taa ture hin dubbannu waan mana makiitti dubbatame guutuu
Alaafinatu waliin fudhanna. Nuti marrabsine warri koomantii jira. Isaantu ana akkana isin godhe jee kakute isa ammallee mana tokko. Wallahi maakiin dubbatina tana. Sila yeroo jirra akkana siin jedhanu. Akka waan jedhi qobaatti jedhanii tallaan. walakka deekaa yoo asuma irratti eenyu mee ani gaaffii takkan qaba. Keenya lubbuu baraarudha miti. walakkaa deekaa sekendi shan qofa. Ani uummata nama 27 baratiin Oromoo waa tokko gaafachuu barbaada. Ani nama 27 irratti gaaffii tokko qofaan akka Oromootti gaafadha. Innis maali? Soo kaleessa Araba harkaa baastaniittu erga ijoollee Oromoo harka jiraatte yoo amma xiqqee wal qabatan kanaan ijoolleen kun mucayyoo kana maal godhu nyaatu moo qabanii taa'u moo maal godhu isaan Oromoo miti dirqaman qabanii maal godhu fakkeenyaaf yoo makiinis mana cufte yoo warri kaanis mana cufanii maal godhu mucayyoo kana isaan fudhatanii iddoo biraatti geessu moo maal godhu? Kana qofa naa deebisaa. Isaan Oromoo jecha kanaaf itti gaafatamummaa fudhannu hangara kootti itti gaafatamummaa si wajjin hin fudhu jecha kanaaf. Baabaa Sheek Riyaad mana habanan xiiqinaaf ijoolleen baabaa attaa kennan baabaan nama Saawudii keessaa ni caala beeku ijoollee erginee amma fuuneetti baabaa dhiifamaa wajjin mana nuu banuu dandeessu. Mubaarakiyo reefullee dubbatte subara deebita yaada tokko Maarqos narkaa fudhate yaada lammaffaatti dabaladhee anilleen dhiisa yaada tokkoffaa Maarqos fudhateera maaliif ijoolleen kun akka tashandaa isaanii isaa